Dhugaan qeera qaba. Hanga sobni horee dagaagee baay'atu dhugaan maaf dhabame ol bahee mul'atu. Hormaata dhaabe moo dhugaan maaf rakkate mul'achaa hin jiru eessatti dhokate. Sobaatu qancarsee guddachuu isa kute. Sababa maaliitiif sobni akkaan dagaagee dhugaa akka mul'anne eenyutu haguuge? Namaat dogoggore moo anaatu kararraa gore hundaa wal deeggaree yaa'a karaa qore? Soba mana jaare hundaatu deeggaree ijaarsa gargaare. Arra dhugaa eenyu argaa namuu soba jala fiigaa goojjoo ijaarratus dhugaan sobaa dhufee diigaa. Dhugaan maaf guddina dhaaba? Maaf ifitti usee osoo arguu dhiibba maal hojjete daba? Qooda dhugaan qabu sobaa jalaa saame sobni dhugaa tahee fakkeessee of himee of jala hiriirsee biyya ofii yaame. Dhugaan tabba qabaa soba karaan labba jechaa wal sossobaa wal oofan daddaba nama ajaa'iba. Haqni qal'atullee yoomiyyuu hin citu gaaddisa dhugaadhaa kaayyoo yeroo dheertu jala taa'uu feetu isuman filattu. Dhugaan qeera qabaa cubbuu karaan labba'a maymaa isaan nuu himanii hayyoonni ilmaan aabba. Kan beeku ni beekaa gartokkeen na dhibaa ifumaaf dhibuun baasa ajaa'iba. Siidaa samii bu'ee irra qonyeeffannee dhibbachaadhaa jirra kan dadhaben jenne tana arkuu dhabne bar waa nutti nafne. Haqni guyyaa qabaa bu'urri isaa jaba'a guyyaa guyyaan gahe mataasaa ol qabaa. Hangamuu kuufamtu ni kufti galabaan haqa qeera deemu boru karaan labbaa haqaa fi aannanis raasan dhadhaabaha haqa wajjin waaruu namni nama taha yoomiyyuu dhagaha. Addunyaan haqarratti hundooytee qaroomtee qabeenya horattee durummaa badhaate jaarraa keessa jirru wajji tarkaanfannee gaariidha yoo haqatti dhiibbaa godhuu baanne.